bilbila keessan fayyadamuudhaan gaa haala isin namaan dubbataa sagalee namaa waraabuu dandeessan bilbila keessan fayyadamuudhaan bakkuma dawwalaa kana fayyadamuudhaan gaa namaan dubbataa waan namaa waliin walitti dubbattanu haala isin namaan dubbataa sagalee namaa itti waraabuu dandeessan jechuudha. Yeroo namaan haasoftan qeexaa lamaa bilbiltanii namatti dubbattanu sagalee namaa bakka dawwalaa kana seenuudhaan gaa sagalee namaa yookaan sagalee kan keessanis haala isin itti waraabuu dandeessan jechuudha. Namaan dubbataa sagalee namaa haala isin itti waraabuu dandeessan yookaan immoo rikoordi gochuu dandeessan sana agarsiisu bakka dawwalaa seenuudhaan akkasuma namaan dubbataa sagalee kan keessan sagalee abbichaas haala isin itti waraabuu dandeessan jechuudha. Namaa waliin dubbataa jirtan sana haala isin itti waraabuu dandeessan sana agarsiisu isiniin jedha. Barnoota haalaan barbaachisaa hundi keessan na waliin turaa isiniin jedha. Akkasuma siitingii bilbilaa fayyadamuudhaan kan isin namaan dubbataa sagalee namaa waraabuu dandeessan jechuudha. Gara barnootaa deemuu duratti gaa chaanaalii yuutuubar seenuudhaan gaa warri nan beekne Abduu Ooroo jettanii barreeffachuu hin dagatinaa. Chaanaala gubbaarra seenuudhaan Abduu Ooroo jettanii yeroo barreeffattan haala kanaan maqaan koo isinii baha. Profaayilii koo irra tuquudhaan gaa yeroo maqaan koo isinii bahe warri haaraa taatan sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Chaanaalaan koo jala isin tan viidiyoo hedduu argattu. Channel kan koo jala mallattoo profaayilii tuquudhaan gaa keessa yeroo isintan profaayilii kan tuquudhaan keessa geessintan haala kanaa isinii bana bakka viidiyoo jedhu kaawwachuudhaan gaa viidiyoo hedduu isin jalatti jira irraa baradhaa isin jedha waan isin galoo jiraate viidiyoo jalatti komentii na barreessaa hundi keessaniyyuu akkasuma viidiyoo hanga onaan argatintu ajjala jira irra seenaatii irraa baradhaa isin jedha warri haaraa taatan sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa akkasuma haala isin viidiyoo silkii namaan dawwalaa yookaan immoo qeexaa namaa bilbilaa sagalee itti waraabuu dandeessan agarsiisu. Bilbilli hundi hin qabu gaa bilbila isa hin qabneefis illee haala isin argachuu dandeessan. Warri bilbila biraa qabdan immoo bilbila saamsingii akkanaa warri qabdanu saamsingii ammaan qaba irratti agarsiisaa jiru kun hin qabu bakka dawwalaa seenuudhaan gaa mallattoo tuqaa sadii tuqxu gubbaa irraa bilbila saamsingii akkanaa warri qabdan haala kana yeroo keessan tanu isiniif hin baasu asirratti jechuudha. Bilbila akkanaa kun hin qabu siitingii as keessaa hin jiru jechuudha. Akka rikoordi godhu bilbila biraatiin isin agarsiisu meemee bilbila kana warri qabdan bilbila keessan hin qabu yoo ta'e komentii naa kaa'uu hin dagatinaa viidiyoo kana jalatti jechuudha. Bilbila biraatiin mee isin agarsiisu bilbila biraa Galaxy bilbila kabraa takka jira ka bakka bilbilli hedduu jira warri bilbila Samsung yookaan immoo Galaxy kana qabdanu bilbila kana warri qabdan jechuudha. Haala kamiin akka isin fooyin ka jedhu haara seenu hanga fooyin bakka dawwalaa kan seenu hanga namaan dubbataa haala isin sagalee namaa waraabuu dandeessan bilbili takka takka wal gataa sanasi bilbili takka takka hin qabu baay'een bilbila namaa irra baay'een bilbila namaa bakka dawwalaa kana irra yeroo seentan tuqaa sadeen gubbaa harka mirgaa jirtu tuquudhaan gaa siitingii ni seentu siitingii dhaga seentanii haala kanaas ni bara kool asirratti gaa rikoordingi kool bakka jedhu kana keessa seenuudhaan rikoordingi kool kana oof haala kanaa yoo ta'e jiraate sagalee namaa hin waraabu jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti irra gattuquudhaan gaa yeroo takka irra gattuqtanii gubbaa kana irratti gaa on ni gootu kana yeroo haala kanaan on gootanii auto recording kana gaa all number ka jedhu haara yeroo akkana haala kanaan okay itti gootan yookaan immoo okay keessanii gara ganjillaa kaatti isin keessan namaan yeroo haasaa jirtanu hanga isin heeyyamatti kennitan yookaan immoo yeroo namaa dawwaluu kaatan asirratti all yoo gootan osoo isin heeyyamatti kennin isin waraaba asirra yoo keessan immoo fakkeenyaaf bakka kana kaa'uudhaan gaa irraanii baatu asirratti jechuudha. Achira kaa'uudhaan gaa egaa irraa baatanii namaa dawwaluu barbaadan sana lakkoofsa nama filattanii egaa dawwaltan egaa mallattoo rikoordii tuqaa tuquudhaan gaa rikoordii ni gootu jechuudha. Achira tuquudhaan galee isaa waraabuu dandeessu jechuudha asirratti jechuudha. Bakka hamma keessan ammallee gubbaarratti deebi'uudhaan gaa tuqaa sadeen tuquudhaan siitingira seenuudhaan gaa rikoordi koolmis ka jedhu tuquudhaan kana irra gattuqtu bakkuma auto rikoordii lafa irra gattuquudhaan gara keessaa eega seentanii all number ka jedhu yoo seentan lakkoofsa namaa osoo isin heeyyamaatti kenni yookaan immoo namoota isin bilbilan hunda isaa rikoordii godhaa jechuudha. Ka rikoordii godhe kana eessarraa argachuu dandeenya ka jedhu waliin haa ilaallu. Asirratti jechuudha bilbila kana warri fayyadamtanu haala kana rikoordii gawwatanii kaatanii ganjallaa akka dhufuun gaa rikoordi koolmis bakka jedhu tuquudhaan keessanii seentu wantoota rikoordii godhame sana namaan haasaa ka isin namaan dubbachaa rikoordii gootanis akkasuma ka hammallee rikoordii osoo hin namaan haasaa jirtanu rikoordii ta'ellee haala kanaan irra galuudhaan muuziqaa audio wantoota isin qabdanu audio muuziqaatti fayyadamaa jirtanu irra isin galcha sagalee namicha haala kanaan sagaleen namaa ittiin dubbataa jirtanii irraan gadee kaatti argachuu dandeessu jechuudha. Sagaleen namaa ittiin dubbataa rikoordii gootanii sana haala kanaan irraan gadee kaasii naqas keesseen waan haala kanaan waan barbaadan takka namaan dubbataa sagaleen namaa qaxixaa jechuudha. Bilbila qeexaa yeroo isin bilbilu sagalee namaan dubbataa haala itti waraabuu dandeessan haala kanaan
kana fayyadamuudhaan gaa yookaan immoo kana irra gatuudhaan ol ka jettu rakkaa'uudhaan lakkoofsa nama hundaa osoo isin hayyamatti hin kennin isin waraabaa jechuudha. Fakkeenyaaf ol ka jedhu yoo keessanii bakka dawwalaa seenuudhaan gaa ammallee lakkoofsa nama irratti dawwaluu barbaadan kana tuqachuudhaan sim kaardii filachuudhaan sagalee namaa haala kanaan waraabuu dandeessu jechuudha. Bilbila kanaa warri fayyadamtanu namaan dubbata sagalee namaa waraabuu barbaadan gaa haala kanaan sagalee namaa yoo barbaadan waraabuu dandeessu. Nama isin hayyame yookaan immoo namatti haasaa sagalee namaa waraabuu dandeessu bilbila kanaa warri qabdan jechuudha. Bilbila biraa warri qabdan immoo yeroo sagalee namaa waraabdan sana irraa haquu barbaadanis bakkuma foonii kana galuudhaan gaa tuqaa sadeen gubbaa jirtu kunaan seetiin geessinuudhaan gaa awutoo kolmi rikoordii kana irra tuquudhaan macarashaa reega keessanii haala kanaa isinii baasa. Macarashaa reega baasanii gaa lakkoofsa nam takkaa waraabuu danda'u hanga isin hayyamatti keessatti jechuudha. Asirratti immoo lakkoofsa nama hundaa waraabuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf asirra keessan lakkoofsa nama barbaadanii qofa filattanii rikoordii gochuu dandeessu jechuudha. Nama barbaadan qofa irra tuquudhaan filattanii nama sagalee isaa waraabuu barbaadan qofa irra tuquudhaan rikoordii gochuu dandeessu jechuudha. Kana yoo haala kanaan of gootan waan akka rikoordii gochuu hin danda'u jechuudha. Haala kanaan of yoo jiraate namaan dubbataa osoo jirtanuu sagalee namaa isin waraabuu hin danda'u jechuudha. Haala kanaan bakka nasiinu'aan namaan dubbataa qaxixaa sagalee namaa waraabuu dandeessu jechuudha. Haala kanaan fayyadamuudhaan qaxixaa irratti yeroo namaa bilbiltanuu abbicha taasisaa jirtan sanaan sagalee isaa waraabuu dandeessu jechuudha. Kabira immoo kan isin agarsiisu bilbila keessan irraa warri immoo kan isin agarsiisu gaa bilbila biraa warri qabdanu gaa bilbilli kan keessa siitingii kana hin qabu yoo ta'e warri bilbila biraa qabataa jirtanu bilbilli kun siitingii kana hin qabu yoo ta'e akkasuma komentii naa kaa isin jira viidiyoo kana jalatti komentii naa barreessaa akkasuma haala isin viidiyootti waraabuu dandeessan yookaan immoo namaan dubbataa sagalee nama waraabuu dandeessan isin agarsiisa isin jecha akkasuma dhuma irratti immoo viidiyoo kana yeroo dhaggeeffattan laayikii tuquu hin dagatinaa isin jira namoota hedduu biraa akka gootti viidiyoo laayik godhaa viidiyoo laayikii gootan nama hedduu bira gahaa jechuudha. Akkasuma warri haaraa taatan gaa chaanaalii irratti maqaan koo barreessuudhaan gaa maqaa chaanaalii ankootiin ni argattu yeroo asirra seentan bakka chaanaala bakka sarchii irratti maqaa koo barreessuudhaan gaa irra seenuudhaan akkasuma chaanaalii ankoota irra seenuudhaan barnoota hedduu keessan agarsiisee jiru jira irra galaa irraa baradhaa isin jaajira seenaati Abduu Oroo jechuudhaan chaanaalii gubbaa irratti yoo barreeffattan maqaa koo yookaan immoo piroofaayilii koo isinii baasa haala kanaan irra tuquudhaan gaa baha yeroo sii ba'ee haala kanaan sabaskaayiib ka jettu kana subscribe ka jettu mallattoo xiyyaatu kudhan gaa ol ka jettu gubbaa kaa'uu hin dagatinaa isin jedhama. Subscribe yeroo gootan mallattoo notification itti banuu hin dagatinaa isin jedha. Haala kana itti fayyadamaa viidiyoo hedduu agarsiisan jira. Jara garaa irraa baradhaa isin jedha. Waan isin galuu de komentii naa kaa barnoonni irraa asumatti dhaabataa hanga walitti deebinutti hundi keessanuu nagaan turaa isin jedha.